Intalli sun dudduuba kootti argitan kun Birqee Gassee Jamanaa jedhamti. Bara ijoollummaa isheetti kaastee amma yuunivarsiitii baratutti ofii isheetiin qansiraa hojjettee yookiin hojii idilee hojjettee dhagaa baattee hojii adda addaa hojjetteedha kan isheen of barsiiste. Dhumarratti Asoosaa yuunivarsiitiitti dipaartimentii Ingiliffaadhaanii geebaan eebbifamtee jirti. Kanumaayyuu durba ta'anii shamara ta'anii hojii akkasii hojjechuun maqaa akkamii akka nama baachisu beektu safuu kaayyoodhaaf. Isheen kana hundumaa keessa dabartee Asoosaa yuunivarsiitiidhaatti geebaan eebbifamtee jirti. Seenaa ishee kana sooshaal miidiyaa irraa argee baay'ina ajaa'ibee nana isiniif qoode. Namoonni tokko tokko immoo kennaa kennaafii jiru. Isinis jabina ishee kana ilaaltanii gargaaruun yoo barbaadan akkaawuntii ishee koomentii jala isiniin kaa'a. Akkasuma immoo nama tokko nama lamaaf sheerii yoo gootan namni gargaaruun hin dhibu gatiiteef sheerii gochuun dagatina. Galatooma. Naayijeeriyaa bulchiinsa Beenuu keessatti haala hammaataa dhufeen Kiristaanonni 6 shororkeessitootaan ajjeefamanii jiru. Namoonni 4,500 ol ta'an qarqara galaana kibbaa Kaalifoorniyaatti sagantaa daawwannaa Paaster Giriik Harvest Christian Fellowshipiin to'atame irratti cuubamu. Kunis cuuphaa wangeelaan kun cuuphaa jumlaa guddaa hanga ammaatti raawwatame keessaa tokko ta'uu danda'a jedhamee ni amanama. Qondaaltonni ABO seeraan ala hidhaa jiran atattamaan akka gadhiifaman HRW gaafatee jira. Sun jiraattonni naannoo sanaa himanii jiru. Gandoonni Zaakii Apunaa fi Diyoom sa'aatii 11tti haleellaan raawwatame jiran dura ta'an mana maree koonkaartoo dubbatanii jiru. Naayijeeriyaa bulchiinsa Beenuu keessatti haala hammaataa dhufeen Kiristaanonni 6 shororkeessitootaan ajjeefamanii jiru. Tiksitoonni fuula isaaniif shororkeessitoonni biroo wiixata dabre Naayijeeriyaa kutaa Beenuu keessatti kiristaanota ajjeesuu isaanii kiristaanota 37 torban sadan darban keessatti kutaa biyyattii keessatti ajjeefaman keessaa isa dhumaa ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Namoonni haleellaa raawwatan kun mootorsaayikiliin gandoota baay'inaan kiristaanota ta'an gandoota Ikbaa'uu Koorii fi Seebaakaa Shongoo kaawuntii naannoo sa'aatii 8 wiixata akka jedhanitti jiraatan Shongoo Beengaa lortii shororkeessitoonni tiksitoota hidhatee waliin deeman kun jalqaba gandaa Ikbaa'uu Koorii haleellaadhaan kiristaanota 5 ajjeesanii achiis gara ganda lammaffaa Seebakaatti ce'uun kiristaana tokko ajjeesan jechuun lortiyoom ergaa barreeffama Morning Star News'tti himee jira. Hawaasni biroo lama baay'inaan kiristaanota ta'an kaawuntii hukum keessatti Julaay 8 haleellaan raawwatamuun kiristaana 30 ajjeesuu raaksa Jesus Revolution jedhamuun kan beekamu sagantaa dilbataa kana irratti raawwatame yoo ta'u tilmaamaan namoota 20,000 ta'an irratti hirmaataniiru jedhamee jira. Namoota 1,000 lakkaa'aman cuubaman keessaa tokko intala Loorii Steelaa turte. Yaada The Christian Post'tiif iimeeliidhaan ergite keessatti Looriin lakkoofsi cuuphaa kanaa wantoota hedduu irraa kan madde yoo ta'u isaan keessaa tokko milkaa'ina fiilmii dhiyeenya kanaa Jesus Revolution jedhamuun beekamudha jette. Fiilmiin warraaqsaa Yesuus dhuguma namoota irratti dhiibbaa uumeera jedheen yaada baay'een isaanii erga arganii booda gara kiristoonitti dhufaniiru jette Looriin. Mul'ata cuuphaa fiilmii kana keessatti mul'atuun baay'ee kan socho'an yoo ta'u jireenya keessa tarkaanfiin wal fakkaatu fudhachuu barbaadan. Jireenya aartii fakkeessu ture. Aartiin sun seenaa jireenya koo isa dhugaa fi seenaa namoota hedduu irratti kan hundaa'e ture. Looriin akkasumas hirmaannaa kanaaf sababa kan ta'e dhuma torbee kanaa hundaa seentar keessatti Sookal Harvest kan namoonni 3,000 ol ta'an kiristoosiin hordofuuf amantii isaanii himanii jetti. Hunda isaanii cuuphaa kanaaf affeerree turre jetti Looriin. Looriin qilleensi Private Cove waan baay'ee nama toluu fi waan bareedaa arguuf fi qaama ta'uuf akka ta'e dubbatti seenaawwan ajaa'ibsiisoo hedduun akka jiranis dubbatti jirti. Namni ganna 85 tokko fiilmii warraaqsa Yesuus yookaan Jesus Revolution jedhu argee Kiristoosiin jireenya isaa keessaa akka fudhatee bakka fiilmiin kun itti waraabame sanatti cuubamuu barbaade jechuun itti hufte Looriin. Maatiin isaa amanuu hin dandeenye. Isaan keessaa tokko akka jedhetti inni jichatti nama isaa dhumaa gara Kiristoositti inni dhufa jedhanii eegaa turani. Akka Looriin jettutti Harvest namoota dilbata cuubaman hordofee waldaa naannoo sana jirutti akka cuubaman mirkaneessuu fi duuka buutota taasisuu hime. Kun sagantaa cuuphaa guddaa bara kana Private Cove keessatti geggeeffames jalqabaa miti. Sababiin isaas waldoonni dhibba muraasni walitti dhufanii ji'a caamsaa keessa wiixata Pheenxeeqostee namoota naannoo 4,100 ta'an cuubanii jiru. Cuuphaadhaaf namoota akkasii argineen beeknu jedhan Paaster Mark France namoota walgahii Pheenxeeqostee duuba jiran keessaa. Qondaaltonni ABO seeraan ala hidhaa jiran atattamaan akka gadhiifaman HRW gaafatee jira. Aangawoonni Itoophiyaa qondaaltota paartii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala mana hidhaa keessa hidhaan jedhee atattamaan akka gadhiisan jaarmiyaan mirga namaaf falmu gaafatee jira. Dhaabni teessoo isaa New York USA godhatee Human Rights Watch ibsa wiixata baaseen
qondaaltotni ABO 7 waggoota 3 kan hidhaman gahee siyaasaa keessaa qabaniini jedhee jira. Aangawoonni Itoophiyaa qondaaltoti dhaabichaa garee hidhatee bosona keessa socho'u waliin hidhata qabu jechuun himata. Dhaabichi kana ni morma. Human Rights Watch taateen kun mootummaan Itoophiyaa sirna haqaa biyyattii haaromsuun akka isa barbaachisu agarsiisa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa hatattamaan namoota kana hiikuun hidhaan hin mallee hacuuccaa siyaasaaf meeshaa akka hin taane mirkaneessuu qaba jedhan Afrikaatti daayireektarrii ittaantuu jaarmiyaa kanaa Laatishaa Baadaar. Qondaaltotni ABO jaarmiyaan mirgaa kun qorachuun ibsa irratti baasee Raggaasaa Mikaa'el Booraan, Kennasaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Gadaa Gabbisaa fi Lammii Beenyaati. Laatishaan addatti ibsa gahaa BBC Afaan Oromoof kennaniin mootummaan naannoo Oromiyaa kanaa ajaja mana murtii fudhachuu didee isaan hidhee jiru dhimma kana xiyyeeffannoon ilaaluu qaba. Dhimmi kun badaadha jedhan. Akkasumas mootummaa federaalaaf ministeerri haqaa ajajni mana murtii akka kabajamu gochuuf kallattiin isaan ilaallata waan ta'eef isaanis dhimma kana xiyyeeffannoo guddaan ilaaluu qabu jedhan. Keessumaa namoota hidhaman keessaa waa'een fayyaa namoota lama baay'ee dhukkubsatanii kan wallaansa fayyaa bu'uuraa fi gahaa hin argatin jiranii nu yaaddessa. Abdii Raggaasaaf Mikaa'el Booraan koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa yoo ta'an Dr. Gadaan itti gaafatamaa waajjira muummee dhaabichaa turan. BBC Afaan Oromoo waa'ee qondaaltota kanaa irra deddeebiin gabaasaa kan ture yogguu ta'u, ji'oota muraasaan duras dhaabichi sabuutee miseensota isaa wallaale jechuun yaaddoo uumee ture. Yeroos dubbii himaan ABO obbo Lammii Gammachuu BBCtti akka himanitti miseensonni isaanii kunneen waggoota 3 darban keessatti yoo xiqqaate manneen hidhaa 6tti hidhamanii jijjiiramanii hidhamanii jiru. Gabaasa kana hordofee gama mootummaan ammatti wanti jedhamee hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti namooti yakkaan shakkamanii hidhamuu malee ilaalcha siyaasaa isaaniif hin jechuun deebisa. Uummanni Oromoo yeroo ofiin of bulchuu akka argatu gochuuf qabsaa'aa akka jiru addi bilisummaa Oromoo ni hima. Taatullee yeroo dheeraaf ala erga ture booda muummee ministeeraa biyyaa Madaangootti hordofee karaa nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti deebi'e. Human Rights Watch ibsa kanaa kan baasee maatii namoota siyaasaa kanaa 9 bilbilaan dubbisuun abukaattota isaanii qondaala ABO tokko akkasumas galmee mana murtii fi ragaa fayyaa isaanii ilaaluun akka ta'e hime. Kanaanis qondaalonni poolisii Oromiyaa mirga hidhamtoota kanaa irra deddeebiin sarbaniiru jechuun himate. Humnaan dhoksuun bakka jiran ifa gochuu dhabuun maatii fi abukaattonni torbanootaa fi ji'ootaaf akka isaan hin arganne dhorkanii jiru jechuun bakkaa bakkatti sochoosuun maatii dhamaasaa turan jedhe. Adda bilisummaa Oromoo hooggantooti isaan Itoophiyaa keessatti dabaan hidhaman jedhu dararaa fi haala mijataa hin taane mana hidhaatti isaan mudata jechuun irra deddeebiin himataa ture. Hidhaabuun qondaaltota kanaa dubbii marii siyaasaaf himannaa ta'uun irra deddeebiin kaafama. Kanaanis hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO kan mootummaan shanee jechuun waamuu fi shororkeessummaan farraje marii nagaaf qophii ta'uu wayita ibsan ulaagaa kaan keessaa tokko hooggantoonni siyaasaa akka eegaman kan jedhu ture. Qondaalli ABO gobattee keessaa yeroos BBCtti akka himanitti warra karaa nagaa qabsaa'uuf galan hidhaa keessa tursiisaa kaan waliin mari'anna jechuun waan milkaa'u miti jechuunis dubbatan. Bara 2020 keessa to'annoo jala ooluu namoota siyaasaa kanneen akka obbo Abdii Raggaasaa Dhaga'ame hordofee dhaabni mirgoota namoomaaf falmuu biraa Amnesty International poolisiin Itoophiyaa achi buutee nama siyaasaa kana beeksisuu qaba jechuun gaafatuun isaanii yaadatama.